Sinjadu tiko Zainabatu yani ibsa walitti aaranii jechuudha. Sababa tiko hinaafaaf jechuudha micayyoo atiini beekta masarratti tani ibsa waan tokko tokko itti gootee dhukkubsite san jechuudha. Sanirraa kaatee basi deengadda sagalee keetteefi turte. Sagalee keetteefi jennaan kalaas hinaaffaa keessa seente wamasiin taateyyuu hin beeku Zainabaani video tokko qofa waraabdee ijoollee manatti gattee manaa baate mee agarte moo nagarre dhiifa mulas illee ol hin bannu. Zainaba mana hin jirtu jechuudha. Zainaba mana hin jirtu manaa baddeerti ijoollee daa'imallee manatti dhiyeeftee. Kana rakkoon namni keenya qabu kanaan sin hin jedhan mucayyoo galaafattan balleessan jireenya ishii diiddan. Wallaan beekni kaa jechuun nuti wanna jenne mucayyoo tokkotti jala bu'ee akkanatti wanna dalagaa jira. Gochi wanti isin irraa qabdu hin beekuti mee agarte moo nagarre mee dhugaa rabbi hoggaa saahibban si bilbiltee moo hin bilbilleme. Isa dhugaan sin jantalli kun dubbii qabdin sin je Zainabarraa. Zainaba galaafatte ijoollee ishii didde ibsaallee ibsaan immoo manaa hin bahin jenneeni ijoollee akkatti bootti ijoolleen bo'aa jirti hedduu akka malee onnee kennan nu cabsite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya gaggaalee kan fayyaa keessan jirtanii baga jiraattanii. Wallahi gaa'ee baane hin galle haati limaanii baatee gaa isaa taa'umsa kamtuun dura tolo inneetuma. Huno deddeemu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagumaa fayyaa keessan jirtu. Hordoftoota koo huno akkuma beektan Zainabaan jechuudha haati limaanii ibsaan walitti aaranii jechuudha. Jechuun aarii isaa osoo hin taane hinaaffaadhanii micayyoon homa itti goote hin beeku akkanatti manaa baddee jirti. Amman tan ammoo ani akka tasaanatti bilbilanii hedduu tokko rifadhe jechuudha dhugaa rabbi dubbachuufi. Amman tana barbaacharra jirra barbaadutti jirra isin jedha. Kuno garri isin gotte nagarre alilamee dubbadhu. Maaliif jennaan wanni kun gara fuulduraatti miidhaa fida miidhaan illee akka ajaa'iba kana jirti. Kun nama waggaa kudhan takka addaan hin beekne irraan tana sababaa waan kanaatti dhugaa dubbachuuf gizee addaan baanee hedduu akka nama rifachiisanii. Ana akka jettee wanni kun hedduu hamileeti yana cabsee maaliifu yaa ni beektan gaa ilmaan namarra galnaqanii waggaa haati ilmaanii haati akute sanuu silaa fi wallolanii nama naarsu. Sababa hinaaffaatti. Mana kana gorree gaafannu. Mana harraa walii. Harraa walii. Yoo harraa walii ta'e mee isaasi. Asiin seelanii. Yaalaa nuna karakkoon jirtu bakkuma isin jirtu arganaa miti. Sani daawwattoota kan jechuudha kunoo kan dubara deemnee bakka duraan gartee itti shakkii qaban hundaa barbaadu jira. Gaafadhu. Yoo jiraatu. Inni faala. Gaddeebsi. Ifaanuu dhaamaadha. Amma gaafadhu. Akkas jechuudha daawwattoota keenyaa wanni hundi nuti dabarteenneeti magaatti dhiisu jira. Lafti illee dukkana. Dhuftees gaafanneeti. Yeroo kutu jira. Bakka silaa isiin dhuftii jennee shakkan hunda. Mee gaafadhu desirratti. Kana jira gaajara keenyaa. Haadha ilmaanii badeeti bakka itti teenyu waa humnaa miti. Deemu jira bakka hundaa'u deemnee deemu. Walumni hin banu kaa. Daddee haatu buulaa wayi. Daddee haatu buulaa. Mi'eessi qabaate. Hai maaliif iddoo irraa daddee sirriitti wayi maaliif yoo. Allah yaa khaliqi gaara buna sottiraa goyta. Maa ulaa banuu didan. Nama akkasiin jira moo kami? Mee sibsi kulfii. Kana solaan dankaraan kibira deeman. Yaa rabbi maalma. Kuno buleeyyan kiyya akkuma agartan kanatti jechuudha. Huno hodduu onneen kennan nu cabxee jechuudha. Haati ilmaanii guyyaa jechuun akkuma viidiyoo sanii kaateetuma ibsaa wal lolanitti kuno amman tana manaa baatee kuttee jirti. Garam akka dhayxee eessa akka dhayxee hin beeknu. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Mee mana gamasii mana Abdul Qadir fa'aa waggaa dhaynee. Asirraan deebinu. Asumaan hundi. Dalagoota. Akkasitti obboleeyyan kiyyaa hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Kunoo anaaf dachaas illee akkasitti hedduu akka goonuu dhabne ibsaan immoo manaa hin bahin jenneeni ijoollee akkatti bootti ijoolleen bo'aa jirti hedduu akka malee onnee kennan nu cabsite osoo dhiira taate aadiidha mumkin namatu buteennee xiqqoo turuu dandeenya amman tan ammoo isiin aariidhaan manaa baate dhimma biraatiin osoo hin taane kun immoo dhimma hinaaffati hinaaffa hoggaa jennu hinaaffa hoggaa jennu immoo xiqqoo an wanti na gaddisiisu maal beeytanii
sagaleen dheengadda ergamte suni sagalee naaf galuu dide jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi akka waan waa irratti godhanii sagalee namaaf kaa'anii. Maali sagalee waa sagalee ni siiri gabbiyooti. Sagalee irratti illee godhuu eegalanii. Naaf qabaa sagalee akkasii anaamee akkasii akka sagalee akkasii waan taatu lalaa beektu sagalee. Akkasitti nu amman tana yaa rabbi nu mul'isi jechaa barbaachatti jirra. Du'aa imanuu kadhaamee isin wal dhugaa hedduu ulfaataadha. Mee amma gara mana tokkoo deemaa jirra. Isin wanti viidiyoo isiniif kennuuf warroonni nutti gammadulleen hedduutu jira beektaa. Mee daddafas deebi. Asiin ol garagalla. Namoonni nutti gammadulleen hedduu jira. Takka dachaasiif abdiitu jalaa baase jechuudha. Namni yoo fedhe akkasuma ijaa'etti. Namni yoo fedhe abdii fi dachaastu jalaa baase jechuu danda'anii namoonni tokko. Sanillee shakkan. Sanii shakkinu beektanii amman tana hedduu dhugaa rabbi. Anuuso afaanuu na gogeela. Hedduu ala keessa deemaa jirra jechuun ala keessa mana namaa gaggaafataa jirra dhodhoofne mana isin duraan dhayitu amman tana mana wayiitu jira beektanii as oli mana mucaa Abdulqaadir Abdii jedhamu tokko haadha manaa isaati walitti maal jedhamee gargaara kaase sammaan rabaas. Halloo ibsa. Ibsaan bilbilee jira. Bitaa. Wow akkanas gol kararra. Akkam yaaboo maarra keessarra fidaniiti. Laa mana warra Abdulqaadir illee dheeyne hin jirtu warra Joolaan illee dheeyne hin jirtu mee mana Mustafaa fa'aatii fi gartee warra Haashim fa'aa jiraate dheeyneetii ilaalu jira baaba. Obs ijoollee sosobii jedhiin ijoollee sosobii jedhiin. Ijoollee sosobii baabaa qiyyaati. Ijoollee sosobii jedhiin. Akkasii mire. Barbaanna yaa ijoolleen. Haati manaan jirtu yeeti. Ijoolleen obsi jedhiin. Ijoollumaan obsaa jaan malee ati wanni biraa takka illee wanni sirraa eegamu ijoollumaan obsi jaanate haa. Ijoollee sosobii jedhiin ijoolleen akka hin yaaddofne. Laalaa tanaan shakkinate jechuun aqalli ishiin mul'atti bara waan wannaatti mana agartee silaa bakka duraanitti wanneetti amma warraa mana siifanfaa deemnee. Mee mana siifanfaa deemnee laaluu fi amman tana. Mee kalaas nurraa cufi amman tana jechuudha. Deemee seen. Yalla kun obboleeyyan kiyya mana hiriyaa mana hakimaa miti mana hakimaa ijoollee keessaa jedhiin kun obboleeyyan kiyya amma kun gubbaa kana ol ba'aa jirra. Yalla tamam si bilbilaati kalaas bilbila cufi akka itti kun gubbaa kana ol ba'aa jirra amman tana Zeenabaa barbaadna inneeti. Siifin bilbilaa irra geenyuun waliin si hubachiisaa taatti. Tamam kun darajaa ol ba'aa jirra. يلا دجاز درجنا عجيزة كونو منا ددا جراتي مي منا جرنا فكات إنساني أنا عبد العزيز في دجاز سيفان عبدينو منا جرا عبد القادر بيت رمالي أكيد سنجرو Tiko Zainabatu yaani ibsa walitti aaranii jechuudha. Sababa xiqqoo hinaaffaaf jecha jechuudha. Micayyoo atiin beekta masarratti tani ibsaa waan tokko itti gootee dhukkubsite san jechuudha. Sanirraa kaatee basi dheengadda sagalee keetteefi turte. Sagalee keetteefi jennaan kalaas hinaaffaa keessa seentee wamasiin taateyyuu hin beeku Zainabaani viidiyoo tokko qofa waraabdee ijoollee manatti gattee manaa baate mee agarte moo nagarre. Ifa mulas tillee olin bannu. Zainabaa mana jirtu jechuudha. Zainabaa mana jirtu mana baddeerti ijoollee daa'imallee manatti dhiyeeftee. Kana rakkoon namni keenya qabu kanaan sin hin jedhan. Mucayyoo galaafattan balleessan jireenya ishii diiddan. Wallaan beekni kaa jechuun nuti wayi wanni jenne micayyoo tokkotti jala bu'ee akkanatti wanna dalagaa jira. Gochi wanti siin irraa qabdu hin beekuti mee agarte moo nagarre mee dhugaa rabbi hoggaa saayibban sii bilbiltee moo hin bilbilleme. Isa dhugaan sin jantalli kun dubbii qabdiin sin je Zainabaarraa. Zainabaa galaafatte ijoollee ishii diidde ibsaallee innillee jireenya isaa diigaa jiran hin agarre kaanii haa barbaadnu. Tamam je hin agarre jechuudha tam. Isa dhugaati hin agarre naafillee hin bilbille. Mucayyoon kalas baduu ishiiti. Ambas nuti
خلاص أكيد يلا يه خلاص إن شاء الله تلين جرجرون ديفنون نقولي تمام يلا يه أكيد يوبليان كي نهونو دامنة قدتش أجرا دتشاس مال جتمه كون إن شاء الله قرتي متي وان شراتا بتمه أيوه كون شرا أكما mana lama mosadi daine damne jirra inshallah me baka biraga fan amantana ya hada chas yoto asil lafati nashin nuti jawati inshallah me mana ama gamanati argunollo hashim min faga fanne chura mana fatasan Allah Allah hakati rabbi khair ya qul inshallah me wardafto toko وان اتبانو هنا أما جبان إيجار شهر رتي نفعنا تراسين جنة أسمان نديم لا خراك كرماي سادي أسين دبنا أسمان دبنا دي أشيلبنا شوالا كريس دبرة أشين دبنا أكاس غونة وانا كور جرا يلا تمام بليك يهونو دشاسي وجه كريتي هوتي نما ترى زورا جرا إبساني مو أشي ميجوني ركبتي جرتي باقي وانا ما قد سيسو سنجتشو بربادتي مه مال جتمه هاسا يخبو والله وانا جواب باقي يا ستي مانتنا أفانو نقول قالوا كون ربي عمل سمان جمال ربي عمل سوي والله إن شاء الله الماني تنا مرة كستمات تكرر كنا ملء هاو سلا أكيد كنيت لات في خنا ده دينا مرة كذو إيه والله أكيد سلا وده تكني قال في قارين إن شاء الله دعاء تسنجامو دعاء قرانا دعاء نبرة دابت ده دعاء تسنتو واهم دابو واهم ده لا فيسا ده chas ini kapan ayuar kapan tuh esar motornya kan lo lepo kapan tuh yero kapan aseno jerabar amma akhir si dawo tuh kan ya kali begari insyaallah wan kan wan bra di panu bra wuriti insyaallah aman terme mana tuh kok pada ini sini dia bina haya de chas tabatin asgot maka jadi me de chas wanje tu kana ratti me shakina tikabdu me asra ana angka duran shakin onda de me lale di ingare anga mandurati ga shakki yo jarate shakki tu ani isuman tu mana ga badera kompra terrage oi mudata sai shakine me aste ne aso nutu ko digata me gata كيف حالكم؟ ناس أني فوق شورا ركوم برا يو أسمع قبادي ميدا برا فرقة سوباتي تنافماتي متى دقيقة ما بكرنا مكان أكاسيتي سنيف ما ربين كرتة إسيا بكم مجرد تناجي تاتون جا سنيف ده وتو كني سنتين ده رجنوا أسمع تسرع يوافنا مي pakai japi awan tsinje chuba badde chas sila barban unu akato ni jenneti amalle wuli barbach kenne tur fu fay chuda isin il modalate chuda mal fi dubarti on taate o so dirate hagana nun tur susu jichuni tiko shalla jenna me ati aka yada ke tidde chuda me isin tuni sababa maliti inafa da mo mal taate bi abawden detme kana ko fa dawato taf fct mal shakito shakina tirak abdu mal me أما فكية سجلة كتفي أتو أجرت يوتيوبر تدوخنا أصل نبرة ندوخني سجلة ميجون كتوسن أجت تجرت تمام دادو شن دادا تشودا مي أجرت ما جت مي خلنا رتي أمي إبسانيس قرتي ما تيجي سجرا دادو خنا وجو والكبتي أنا يصير را وركوبرا جا جت ركج جرمالي تمام برادي متي أمي هذا خلنا تشورا في قرتي متي مرتي سوان ندنجف أبدي أسمتي خامرا راتي في خارج قرتي متي برباچ خنیا اتفونا سنلن داوتو خنیا وان ارکنه قبلنه ول دیبنا نگان نوترا يلا كز نگان نوترا